Galatooma. Chala. Tole daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo bakka adda addaa teessanii sagantaa keenya hordofaa jirtan kun caffee tumaa shoodha. Qophiin keenya har'aa kan irratti xiyyeeffatu haala yeroo irratti hundaa'eeti. Haala yeroo kana faana immoo keessummoota gurguddoo lama qabna. Sana dura garuu qophii kana kan isin biraan ga'u ani Caalaa Haayiluuti fi akkasumas teeknishaan keenya immoo Gadaa Hundeeti. Qophiin keenya qophii caffee tumaa shoodha. Egaa qophii kanarratti kan dhiyeessinu har'a hangafoota akkasumas hundeessitoota fi koree hojii raawwachiiftuu yookiin immoo waayyuu gumii waaqeffannaa addunyaarraa obbo Asnaaqaa Hirkoo gaazexeessaa barreessaa fi barsiisaa amma immoo waayyuu yookiin qaalluu duree gumii waaqeffannaa addunyaa Noorweerraa akkasumas obbo Caalchisaa Waamii haayyuu aadaa fi waayyuu gumii waaqeffannaa addunyaa fi Deenmaarkirraa jechaadha. Egaa obbo Asnaaqaa Hirkoo fi obbo Caalchisaa Waamii mee hunda dura daawwattoota keenya waliin wal baraa waan ani irraa hanqises gahee keessan kan gumii waaqeffannaa addunyaa keessatti qabdanis ibsuudhaan gara keessanitti ceena. Ayyee Caalaa guddoo galatoome nu affeeruu keetti fi ani Asnaaqaa Tashooma Hirkoon jedhama. Koree gumii waaqeffannaa addunyaa keessan jira. Galatoome. Galatoome Caalaa waan kanarratti nu affeertee akka dhimma kanarratti marii deebisnu nu taasisuu keetii fi ani Caalchisaa Waamii Bultoon jedhama. Deenmaarkirraa koree hojii gaggeessituu gumii waaqeffannaa Oromoo addunyaati. Egaa waan kanas calqabee keessa jira jechuun danda'a. Tole egaa guddoo galatoomaa mee otoo gara qabxiilee ijoo haalli yeroo ammaa walitti fidetti ceenu dura dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya kanneen odeeffannoo kana hin qabne yookiin immoo hubannoo kana hin qabne gaawaan yookiin immoo gumiin waaqeffannaa addunyaa Oromoo maali yoom dhaabbate warra kanaan dura hin dhageenye waan kana otoo nu ibsitanii namni tokko fudhachuu danda'a inni hanqate immoo itti dabaluu dandeessu. Hayyee gaariidha. Gumiin waaqeffattoota addunyaa kan hundaa'e amma gara waggaa 10 deema. Waggaa 9 kurnaffaa jalqabuu henna. Innillee bara akka faranjiititti bara 2008 keessa kan hundeeffames waaqeffattoonni addunyaa keessa dachee kanarra biyya garaagaraa keessa jiran biyyoota keessa jiranitti gumii waaqeffataa eega ijaarratanii booda walitti dhufanii agoobara gumii waaqeffataa addunyaa ijaaran jechuudha. Anis obbo Caalchisaanis warra gaafa jalqabaa san hundeessine keessa jirra. Tole galatooma obbo Caalchisaa waan itti dabaltan qabdu. Xiqqoo waan itti dabalu nan qabaa. Egaa gumii waaqeffannaa addunyaa Oromoo jechuun Oromoota biyya adda addaa keessa jiran akka gareetitti amantii waaqeffannaadhaa kana egaa akkuma beekamu aadaanii fi amantiin Oromoodhaa kun erga diinan manca'ee badee waggaa 100 ol lakkoofsisee jira. Isa kana namoonni waan kanarratti wal geenyee ogummaa waaqeffannaa kanaa fi waan beeknurraa namni qoratee yoo jiraate namni immoo ija isaatiin argee waa beekus yoo jiraate waan kana walitti finnee addunyaatti beeksisuu fi ummata keenyallee waan kana kan dagate akka beekan warra godhuudha gumii waaqeffannaa addunyaa kun. Tole guddoo galatooma egaa amma kana wal barree mee gumiin amantii waaqeffannaa yookiin immoo waaqeffannaan maali? Maal jechuudha waaqeffannaa jechuun? Irreechi hoo? Mee waaqeffannaa obbo Caalchisaa isin ibsaati irreecha immoo obbo Asnaaqaa itti hafufan. Irreecha ibsaa obbo Asnaaqaan waaqeffannaa yaa ibsu. Egaa akkuma beekamu irreechi
ummata Oromoo biratti beekamaadha. Ummanni Oromoo bara dheeraadhaa duraa kaasee irreessa kana irreeffataa ture. Egaa akkuma ummanni keenya hin beeku jechuun tarii warri biraa warri nu bannesoo jiraaten akkuma hubataniif irreechi kun walumaa gala bakka saditti qoonnee yoo ilaalle ni dandeenya. Tokko irreecha birraa kan akka Arsadii Bishooftutti ummanni keenya oggaatti walitti bahee ganni bahee birraa ittiin malkaa saaqan yoo ta'u, isa kanas ummanni Oromoodhaa yaa Waaqa ganna dukkana sana keessaa ifatti na baafte jechuudhaan kan Waaqa isaatii galata galchuudha. Galata galfachuudha. Egaa irreechi inni biraa immoo arfaasaa yoo gannatti deemnu yeroo ammaa kana calqabee jechuudha. Ummanni Oromoodhaa akkuma kan birraa malkaa saaqe sanatti immoo amma gannatti deemamaa. Ganna ummanni Oromoodhaa walitti deemuu hin danda'u. Ganni dukkana jedhaa. Lagatu guutaa. Laga sana ce'ee ummanni walitti deemuu hin danda'u. Isa sana immoo yaa Waaqa kan arfaasaa kana nu geesse ganna kanallee akkanumatti nu hulluuqsisi jechuudhaan malkaa kana kan ittiin cufanidha. Egaa irreechi walumaa gala bakkee gugurdaa lamaan kanatti yoo kan qoodamu yoo ta'u, inni biraa immoo irreechi namuu bakkattiyyuu irreeffachuu danda'a. Oromoon akkuma hundi keessaniyyuu beektan boroosaatti ni irreeffataa, karra isaatti ni irreeffataa, bakka warri immoo warra akka warri ayyaanaa jechuudha bakkeen hortee isaanii walitti qabametti ni irreeffatu. Kana gamtaadhaan irreeffatu jechuudha. Malkaatti gamtaadhaan irreeffatu. Mana manatti garuu Oromoon irreessa ni irreeffata jechuudha. Egaa irreessi kun Oromoon bunallee dafifatee yeroo Waaqa kadhatu marga jiidhaa kutee Waaqa kadhatee borootti irreeffataa jechuudha. Kana malee ammoo waan tokko waan xixiqqoo yoo Waaqa waa kadhachuu barbaade buna isaa dafifatee irreecha qabatee irreecha yeroo jennu gaa ililliis ta'uu danda'a, marga loowas ta'uu danda'a. Irreechi waan baay'eedha. Irreechi waanuma amma yeroo bunallee dafifatee too waanii jedhu waan akka shaarfaa bunaa waan daddarbaadha waanii godhutu jira. Inni sunillee akkuma irreessatti ilaalamaa jechuudha. Kanaaf irreessi walumaa gala tarii sammuu namaa keessa kan jiru isuma Bishooftutti waggaatti argan kana callaa itti fakkaata. Sana callaa miti irreessi mana manattis Oromoon bakka jirutti ni irreeffataa jechuudha. Egaa irreechi kun jechuun gaa Waaquma galata galfachuu jechuudha. Kanumani jedha ammaaf. Anillee kan waaqeffannaa don darbin dura irreecha irratti qoshii dabaluudha fi nuti irreecha kana namoota biraa Oromoota biraa caalaa beeknee waaqeffannaas isin Oromoota daawwattan kana caalaa beeknee odoo hin ta'in haa ta'u itti gaafatama fudhannee waan kanatti bulla waan jennuuf ibsina malee warroonni nu caalaa beekanis jiru. Oromoodhaaf waa'ee irreechaa, waa'ee aadaa Oromoo, waa'ee waaqeffannaa ibsuun ulfaataadha. Maaliif namuu hin beeka. Haa ta'u immoo waluma yaadachiisuuf. Akkuma reefa obbo Caalchisaan jedhanu irreechi haala adda addaatiin beekama. Irreecha yookaan irreessa. Fakkeenyaaf isaan kaasan kun akkuma jirutti ta'ee karaa Booranaatitti akka hulluuqqoo haala jedhuun beekama. Maqaa adda addaatis hin qaba. Namoonni tokko irreechi kaleessuma waan jalqabeelleetti fakkaata. Reefuu barana qabsoo ammaa kana wajjin waan jalqabe se'anii dur waan hin jirre akka ta'etti illee warri dhiyeessan jiru. Kunillee dogongora. Irreechi Oromoon haga jiru, haga gadaan jiru irreechi
akkaataatti waaqa galateeffatan keessaa reefa akkuma ibsametti tokko baroota adda addaa yeroo adda addaa mootummaan dhoowwee bara Haayile Sillaasee bara Minilik dhoowwamee yeroo xaaliyaanin biyya keenya seenu immoo hedduudhaan sabni keenya xiqqoo ishii mirga argannaan irreeffachuu jalqabee uummataan baay'inaan bahee ammas gaafa Haayile Sillaaseen aangootti deebi'u dhoowwamee seenaa mataasaa qaba. Haa ta'u keessattuu irreecha maqaa'oodhaan naannoo Bishooftuu hora Arsadee santu ka'a maaliif achitti Oromoon ammaan kana baay'inaan bahee irreeffata. Irreessi kun haa dhoowwamu malee Oromoon dhokkateetis haa ta'u fuulleedhaan irraa hafee ooleen beeku. Irreecha gara jedhee booda gara waaqeffannaatittoon deebi'u waaqeffannaan kun tariitii nus yeroo baay'ee hin lallabnu irraan himnu maaliif aadaa Oromoo keessatti amantii lallabuun aadaa miti amantii barsiisuun aadaa miti Oromoon tokko yooma dhalate waaqa dhugeeffatee dhalata. Kanaafuu kana hin lallabnu waan ta'eef yeroo baay'ee akka dogongoraatitti himama waaqeffannaani. Waaqeffannaan waan hin ta'iniin ibsaniit waan hin ta'initti moggaasanii himu. Kanallee akkuma beeknu mootummaan darbaa dabarsaa dhufe bara duriitirraa qabee waaqeffannaa akka amantiititti akka hin beekamnee fi akka hin dagaagne akka namni hin baranne godhanii amantii seexanaati jedhanii waan labsaa turanii fi isuma qabatee ammallee yeroo adda addaa booda itti dhufnaa kaasa namni waaqeffannaan maalinni waaqeffannaan Oromoo kan ta'e dhaloonni Oromoo tokko durirraa qabee kan waaqa isaatti dhugeeffatu waaqa gurraacha isaatitti kan ittiin bulu waaqeffannaa jechuun malkaatti amanuu lagatti amanuu bishaanitti amanuu gaaratti amanuu miti. Waaqeffataan waaqa gurraacha tokkichatti amana. Laga bu'ee waaqa kadhachuu danda'a gaara koreela waaqa kadhachuu danda'a suni iddoo itti kadhatan malee akka yeroo adda addaa dogongoraan himamu kana bishaanitti dhakaatti mukatti amanu kan jedhu kuni dogongora guddaadha. Oromoos ta'e alagaan akkasitti akka hubatu barbaanna. Kanammoo ibsuun nurraa barbaachisaa. Kan biraa dogongorri guddaan yeroo baay'ee hojjetamu tokko waaqeffannaa ija amantii biraatiin laalaniit madaalaniit achirraa diffaayin yookaan ibsan yoos dogongora guddaa keessa seena. Waaqeffannaan jechuun kana jedhaniit amantii keenya keessa kun hin jiru jedhaniit ulaagaa amantii ofii saniin ija amantii ofii saniin laalaniit waaqeffannaa balaaleffatu. Innillee dogongora guddaadha. Waaqeffannaan sabni Oromoo safuu qaba, laguu qaba. Waaqeffannaan kabajaa qaba, amantiiwwan garagaraatiif illee ulfina qaba. Waaqeffattoonni deemanii warra amantii biraa qabu lallabanii koottoo waaqeffataa ta'e jedhanii nama dirqanii amantii biraatiif illee kabajaa guddaa qabu. Warra waaqatti bulu hundaafuu kabajaa guddaa qabu. Nama ta'uu isaatiin dhaloota uumaa lafa kanarraa hundaafuu kabajaa guddaa qabu. Waan waaqni uume kan lubbuu qabu kan lubbuu hin qabneef illee Oromoon safuuf ulfina kabajaa guddaa qaba. Uumaa lafa kanarra jiru hundumaa dhakaadhaafis mukaafis mixiidhaafis dhaloota uumaa ilma namaatiifis bineensa bosonaatiifis looniifis waan samii keessa jiru akkasumas waan qilleessa kana gubbaa jiruu fi waan lafa kanarra jiru waan lafa kanarra kana jalallee jiruuf kabajaa guddaa qabaa seera mataa ofii itti qaba. Kanas kan jedhuuf seera gadaa jechuu kiyya karaa biraatiin. Akkana waan jedhu waaqeffattoota qofaaf odoo hin ta'in nuti waaqeffattoota warra waaqa Oromootitti buluu fi amantiidha. Oromoo kaaniif immoo odoo amantii biraa hin fudhatin akaakayyuu fi abaabileen isaanii waaqeffattoota waan turaniif seenaa isaaniiti eenyummaa isaaniiti akkasittan ibsaa itti deebina booda. Tole guddoo galatoomaa ibsa bal'aan ulaattanii mee egaa kanatti aansinee haala yerootti fuulleeffachuuf deemna. Gaawwan yookiin immoo gumii waaqeffannaa addunyaadhaa ibsa gaazexeessitootaaf jettanii haala tureessaa fi xiqqeessa amantii waaqeffannaa fi irreecha akkasumas walumaa galatti eenyummaa Oromoo irratti nama Paaster Suraafel Damisee jedhamuun gadhiifame yookiin godhame irratti balaaleffannaa fi sirrii ta'uu dhabuusaa ibsitanii turtan. Mee qabiyyee ibsa sanaa fi hubachiisummaan isaa yookiin barbaachisummaan isaa maalime maal jennaan isin akka settan mee kanarratti? Isa akkaataan isaa guyyaa lama dura
warra viidiyoodhaan oduu dabarsu warra CTube jedhamu tokkorraan viidiyoon bahee argine isaanis haa galatoomanii warra CTube viidiyoo kana keessaa muraniit bakkee namni kun namni Prophet Suraafel Damissee jedhamu karaa Presence TV jedhamu fi Facebookii ofii YouTube ofiitii fi karaa marsaa isaatirraan maxxanse nu eeranii mullee warra CTube kana qunnamnee odeeffannoo gahaa irraa eega arganne booda waan kana qoranne wanni kun kan Oromoo waaqeffattoota qofa odoo hin ta'in saba biraatu kan rifachiisu waan ta'uu hin malle namni kun viidiyoo san irratti ka'eet waaqeffattoota balaaleffataa bishaanitti buudhu dhakaatti buudhu jedhaa bushooftu akka lafaatittuu hin balaaleffataa lafa seena qabeessa Oromoon qabsoosaa irratti mul'ise dhiiga isaa irratti jikse bushooftuu balaaleffataa namni kun viidiyoo san irratti irra deebi'ee amantiin kun akka amantii sirrii hin ta'initti balaaleffataa itti caaqee arrabsee xiqqeessa. San qofaa miti eegasanii viidiyoon biraatillee kan bahee hin jira sabbatatti magaalaa sabbataa keessatti uummata walitti qabee namni kun waan hedduu waan aadaa fi duudhaa Oromoo cabsu dubbate. Egaan kanarratti hundaa'uudhaan ragaa kana qabannee nuti waan lama gaafanne nama kana directly nama kana websaayitiin isaatillee prophetsurafel.org jedha. Namni kun akkuma dhuunfatitti maqaa charchiituu baay'ee achirra hin jiru maqaa dhuunfaa isaati direct angoone isuma gaafanneef badii guddaa hojjette waan kana waa arginu guddoo rifanneerraayi waan kana Oromoon aadaa isaa keessatti rakkina dhalate karaa nagaatiin araaraan fixachuu safuuf aadaa qaba. Kanaafuu tokkoffaa viidiyoowwan arrabsoo aadaa duudhaa seenaa keenya arrabsite kana haqii lammata saba Oromoo saba guddaa saba ulfaataa qeesaa keessa deemtee arrabsitu kana deebi'ii dhiifama gaafadhu an jedhu xalayaadhaan barreessinee ibsa gaazexeessitoota addunyaa maraaf televezyiinii fi karaa marsariitii keenyatiinis isaanifis karaa iimeelii isaanii karaa tiwiitar isaanii akkasumas karaa telefoonaa qunnamuudhaan waan kana gadda keenya ibsinee fi ejjennoo keenyas ibsinee. Tole asirratti obbo Caalchisaa wanti dabalatan jiraa? Asirratti akkuma amma Obbo kan ibse haalli kun yeroo gabaabaa keessatti gadi dhufee sooshaal miidiyaa irratti faca'ee akkuma amma Obbo kan ibsetti sun akkasumatti ta'ee wanni kun dhugaatti uummata Oromoo callaadha yoo doon ta'in nama amantii qabu keessumaa nama sadarkaa nama sanaatti amantii biraa xiqqeessee akkasitti akkas jechuun guddoodha nama gaddisiisaa. Kanammoo gocha akkasii kana uummanni Oromoo illee waan akka salphaatti ilaalu ta'uu hin qabu. Sana waan ta'eefis uummanni akkuma hundi namaa argutti Facebook irratti sooshaal miidiyaa kanaan waan kanatu amma haala biraa kan biyya keessa deemaa jiru waliin wal qabateetoo deemaa jira. Kun ammoo uummanni Oromoodha irreecha waaqeffannaa akka uummanni biraa qabu kamittiyyuu amantii mataa isaa danda'e waaqeffannaa ni qaba uummanni Oromootis. Kana ammoo amantoonni biraallee odoo addunyaa kanarratti mul'atin amantii kana amantii calqabaa jedhamee uummanni Oromoo bara dheeraarraa kaasee itti bulaa turedha. Kun ammoo uummanni Oromoodha akka amantii biraa kabaju kan isaallee akka kabajamuuf ni barbaada. Kun ammoo gochi amma ta'aa jiru kuni dhugaa dubbachuudha fi ani ofii kiyyaa fi akka nama tokkootti amantiidhuma wanna jedhamuyyuu akkan ilaalu na godhe. Maaliifin kana jedha namni sadarkaa sanitti ani piroofiitiin ofiin jedheetoo ummata dila kana ummata kuma meeqan lakkaawamu walitti dachaasetoo amantii biraa akkasitti xiqqeessee amantii yeroo jennu
hiikaa ishii xiqqootan odoon ta'in uummata Oromootiif irreessii fi waaqeffannaan eenyummaa isaati, aadaa isaati, duudhaa isaati. Kanammoo yoo waliin kabajin, yoo akkuma amantiin eenyumtuu amantiinsa akka kabajamuuf barbaada. Kan namaallee immoo akkasumatti kabajuudha barbaada uummanni Oromoodha. Egaa kuni dhugaa dubbachuudha fi baay'ee waan daangaa darbee amantii sana xiqqeessuu odoon ta'in uummata Oromoodha waan kana kiyya jedhee durirraa calqabee diinni illee irratti bobba'ee balleessuu kan hin danda'in haga ammaatitti kunoo deebi'ee yeroo ammaa kana irreessi immoo uummata Oromootiif maal akka ta'e yaadannoo yeroo dhiyooti bara 2016 keessa hora Arsadiititti uummanni suni kutaalee adda addaarraa walitti dhufanii namni meeqa akka bakkee sanatti dhiigni isaa dhangala'e kana hundinuu ni beekaa jechuudha. Kanarra darbee irreessi yeroo ammaa kana addunyaa irratti kan har'a Prophet Suraafeel Damiseedhaa hojii seexanaati jedhe kana addunyaan illee fudhattee UNESCOtti galmaa'ee jira yeroo ammaa kana. Kanaaf egaa kuni waan akka salphaatti ilaalamuu miti kuni xiyyeeffannaa aadaa fi duudhaa Oromoo eenyummaa Oromoo dhabamsuus irratti waan xiyyeeffateef kuni waan akka salphaatti uummanni Oromoo ilaalu ta'uu odoon qabaatiin namni bakka jirutti akkuma amma gochaa jiru kana haga wanni kuni iddoo isaatitti deebi'utti falmii isaa itti fufuu qaba yaada jedhuun itti dabaluu barbaada. Tole guddoo galatoomaa egaa akkuma isin ibsitan irreechi mallattoo eenyummaa, mallattoo tokkummaa, mallattoo jaalalaa, mallattoo nagaa, aadaa fi duudhaa Oromoo bakka walitti qabee eenyuma keenyayyuu kan calaqqisiisudha. Kana wal qabsiifne mee wareegama ilmaan Oromoo wal faana utuu naannoo irraa dhufaniin waliin qoodne utuu amantii hordofaniin waliin qoodne bakka tokkotti naannoo sanitti iddoo ulfoo kanatti dhuman wal faana. Kuni seenaa Oromoo keessatti egaa namoonni baay'een yeroo ibsan kaan calanqoo lammaffaa jedhuuni kaan immoo aanolee lammaffaa kan jedhanii ibsu jiru kaan immoo waan hedduudha wal bira qabanii yeroo ibsan argina. Haa ta'uuti garuu kuni sarana dhaloota amma jiru kanaaf seenaa Oromoo keessatti waan iddoo guddaa qabuu fi tasuma irraanfatamne. Mee kanarratti wal qabsiiftanii egaa haala amma jiru kana keessatti kana booddee keessumaa dhumaatii kanaan booddee irreechi kan qaama tokkoo qofa jedhanii ilaalanii keessaa fuudhanii akka qeenxetti qaama tokkotti maxxansanii kan amantii abaluuti yookiin immoo kan waaqeffattoota qofa yookiin waaqeffannaa qofa jedhanii xureessu yookiin xiqqeessuun akka Oromootti keenya gaafa ilaallu maali ibsamni isaa maal fakkaata? Kan biraa kanumaan dabaltanii kan akkana ibsitan barbaadu dhugumatti irreechi akka namni kun ibsametti ibsama. Jechoonni maqaaleen inni itti fayyadamaa jiran sun Oromoo keessatti beekamu silaa. Gaariidha. Asirratti kan irreecha walumaa galatti wanni jiru tokko maalinni Oromoon biyya keessa jiru irreechi kan dhuunfaa garee tokko qofa akkan ta'een hojiidhaan mirkaneessee jira. Kana jechuun illee keessattuu onkololeessa bultii 2 bara 2016 Islaamni, Kiristaanni, Waaqeffataan, Oromoon amantii kamuu keessa hin jirre bahee kumaan odoon ta'e miiliyoonaan bahee eenyummaa isaa mul'isee achirratti yoo dhumu agarre ijaan addunyaan illee ragaa baate. Gaafa san ijoolleen achitti dhuman suni maal ragaa addunyaatti argisiisanii Oromoon daangaa amantiitii ala hidda isa walitti hidhee eenyummaa Oromummaa isa jedhu mul'isan jechuudha guyyaa kana. Kanallee waliin dhumanii boolla tokkotti waliin awwaalamanii ragaa mul'isan akka salphaatti afaaniin tokkummaa jedhan odoon ta'in dhufanii wareegamanii boolla xiqqoo ciciisan viidiyoo waraabee agarre ijoolleen kiristaanaa, ijoolleen islaamaa, ijoolleen waaqeffataa, ijoolleen saba Oromoo ta'an hundi alagaan yeroo ammaa turistiin 1000 lakkaa'amutu dhaqaa yeroo baay'ee ala kanatti illee nu quunnaman odeeffannoo adda addaa argachuudhaaf yeroo achi deemudha. Kanaafuu irreechi sadarkaa garee yookaan amantii tokko kennamurra darbee guyyaa Oromummaan itti calaqqisu yookaan National Day ta'aa dhufee jira.
irra caalaa namni guyyaa irreechaa wayaa aadaa ofii uffatee dhaquun ormummaa ofii bakka hiree carraatti mul'isu ta'uu argineerra ragaa baaneerra nuu kana waan namni biraa nuttuu himu yookaan seenaa nutti himanii miti. Akkaataa irreessitti jijjiiramaa dhufe akkaataa irreessi hidhata ormummaa wajjin walitti hidhataa dhufe namni irreecha yeroo ammaa kana akkuma bakka garagaraa deemanii namoonni bashannanaafis haa ta'u daawwiidhaaf bakka garagaraa deeman kana waggaatti irreecha dhaquun akka ormummaa ofii jabeeffachuuf ilaaleera. Booranarraa dhufaa Wallorraa, Harargeerraa, Jimmarraa, Ilubbaa Booraa, Wallaggarraa, biyya Tuulamaa guuturraa Oromoon dimbiliqeet mootummaan akkuma argitan karaa irratti hidhee sakaalee karaa cufee konkolaataa harkatti qabee irraa hambisee sadiinuu miiliyoonan bakki hanqatee arsad irratti walgaa jechuudha. Kanaafuu har'a Oromoon irreechi kan Oromoo waaqeffataa qofaa miti jennee haasa'uun hin barbaachisu. Maaliif addunyaan argee ragaa ba'eera. Irreecha tuquun Oromoo hidda Oromoo hundaa tuquu jechuudha. Eenyummaa keenya sadarkaa san ga'e san gaddeebisanii xiqqeessuu jechuudha. San qofaa miti. Irra caalaatti yaaddamee fuulduratti irreecha kana balaaleffachuudhaan xiqqeessaa akka hafuuf irratti shira qaxullee fiduu danda'a. Kanaaf Oromoon sirriitti dammaqee xiqqeeffachuu qaba. Irreecha tuquu jechuun Oromoo as hin jirtu jechuu wajjin wal qixxeedha. Sadarkaa kana bakka ga'e irraa gaddeebisanii gad xiqqeessanii arrabsuun kan biraa tokko asuma waanan tuqutu jira. Kanumatti dabalaati faayyoon warra waan Oromoodhaa xiqqeessuu eenyummaa maalummaa aadaa keenya biyya keenya xiqqeessuu kun maali? Maali faayyoon isaanii ergamni isaanii maali? Kalaa kamiinuu ta'a amantii biraarra isaa ta'uu akka nama dhuunfatti isaa ta'uu akka sabaatti illee. Asirratti akka naaqanutti mirga namaa xiqqeessu illee natti fakkaata'ani namni tokko ka'ee ol ka'ee nama arrabsuun namni tokko fakkeenyaaf mee haa jennu nu dhakaattu amanne haa jennu yookaan mukattu amanne haa jennu eenyurraa hayyama gaafachuu dhaqna irreeffachuudhaaf dachee lafa abbaa keenyaa habaabilee keenyatti irratti dhaynee waan barbaannetti buluudhaaf hayyama eenyurraa gaafachuunis nu barbaachisu. Inni akka naaganutti wallaalummaa yookaan immoo quufarraa waan Booranni jedhu tokko jira. Namni dura hin quufa jedha. Namni quufe aanee hin fuca jedha. Yoo fuce immoo bira darbee lufa jedha. Lufa jechuun namni sun quufarraa kan ka'e of balleesse jechuudha. Amma dachee Oromoo qaallittii biyya qaalluu Oromoo biyya kabajamtuu keessa deemaa. Dachee Oromiyaa sabbata fa'aa keessa deemaa. Aadaa duudhaa Oromoo arrabsuu jechuun guyyaadhaan gaazana sannasanii ibidda ofitti qabsiisuu jechuudha. Tole, obbo Caalchisaa kanarratti waan dabaltan qabdu? Waan dabalu nan qaba. Egaa waan bal'aallee waan barbaachisu obbo Asnaaqaan ibsee jira. Waanuma xiqqoon waan irreessaa kana itti dabaluu barbaade. Egaa irreessi Oromoodhaaf maal akka ta'e kana irra deddeebi'uu hin barbaachisu. Kun immoo ragaa kan ta'u yeroo ammaa kana biyyuma alaa kanatti illee waggaa fudhannee bakka Oromoon qubatee jiru hundatti biyya Oromoon qubatee jiru hundatti aadaa kiyya duudhaa kiyya jedhee Oromoon ni irreeffata jechuudha. Egaa kana warri biyya alaa kana keessa jiranis ragaadha. Kan biyya keessaa silaa addunyaanuu ragaa ba'ee jira. Kuni kana fakkaata jechuudha. Kanaaf egaa waan akkasitti sadarkaa kana ga'e kana maaltu waan kana duuba jira? Maaliif wanti kun akkasitti kana amantii kana xiqqeessuun yookaan immoo irreessa kana waan seexanaati jechuun wanni isaan deemaniif egaa akkuma hundi keenya iyyuu beeknu diinni keenya warri biyya bulchus ta'ee warri sana mootummaa kana duraattis ta'ee ummata Oromoodhaa kana acuucee gabrummaa jalatti tursiisee bulchuudha. Egaa ammas kan amma bara darbe 2016tti hora sadiitti ta'e kuni suni ta'ee jira. Amma immoo Oromoon wanda kana kiyya jedhee fudhatee jira. Haa ta'u malee immoo sanuma asiyyuu kunoo UNESCOtti galmaa'ee jira. Ammas Oromoon waan kana hin dhaabu inuma irreeffataa. Kanaaf ammoo diinni
tooftaa biraatiin gadi dhufee amma kanaan dura sababa sanaan ummata akkasitti jimlaadhaan dhiiga dhangalaasee jira. Amma immoo waan warra sana kara fuulduraatiif irreessa amma as deemu kana gaajjiwuma arfan tokko tafe yookaan sadii walakkaa wayiitu tafe. Kanaaf wanni sun immoo akka hin milkoofne yaadanii waan kana godhan natti fakkaata. Karaa warra biyya bulchuutiin harki isaanis keessa jiraachuu ni malata. Gara biraatiin immoo warri akkasumaan irreessa fi waaqeffannaa Oromoodhaa kana maqaa xureessanii akka Oromoon eenyummaa isaa dagatee waan kana ittiin milkoofne keessumaa irreessa as deemu kana isa gufachiisuudhaaf wanna yaadame natti fakkaata akka ilaalcha kiyyaatti. Maaliifiin ummanni Oromoodhaa amantii biraa tuqee warra amantii waaqeffannaa amantii biraa tuqee yookaaniif immoo xiqqeessee yookaaniif immoo arrabsee kana godha wanni jedhamu waan hin jirreef sababa adda addaa kana uumanii waan akkasiitiin wanna kana gufachiisuudhaaf waan yaadame natti fakkaata. Tole mee dabalata kanumaan wal qabsiisatti wanni qulqulleessinee bira akka dabarruu fi waan namtichi kun haasa'aa ture keessa tokko maqaa tokko kaasaa ture. Maqaa sana gaa akka Oromoo yeroo mammaatu gowwaa tokko arrabsii lammata iddoo arrabsaa sana kan taane maqaa sana irra hin deebinu. Garuu wasan maarree jedhee jechoonni inni fayyadamaa ture akkasumas immoo giiftii immabeet maarree waan inni jechaa ture sun kuni dhuguma dhugeeffata Oromoo keessatti aadaa Oromoo keessatti ilaalcha Oromoo keessa jira. Isinoo akka waaqeffattootatti wanta kana akkamitti ilaaltu? Asirratti waanan duratti jedhe tokkotu jira. Ani akkaataa Oromoon amantii isaa keessa yoo seenne Oromoon waaqa tokkotti bula. Waaqa isaatiif hedduu kanatti maleekaa isaaf waaqa walitti fidu hin jiru. Fulletti waaqa isaa kadhata. Oromoon dur maal jedhaa? Dur Oromoon quba ol qabee waaqatti haasa'a jedha. Kadhaayyuu muti. Itti haasa'a waaqa sinna uume. Waaqa eegana uumte nagattaa jedhee gaafataayyuu jedha. Karaa biraatiin immoo uumamni lafa kana irra jiru hundi isaatu ayyaana mataa isaa qaba. Ayyaanotii adda addaatitu jira. Kun akkuma jirutti ta'ee waa'ee ayyaanotaa keessa yoo seenne yeroo dheeraa nurraa fudhata gabaabsuudhaaf. Akkuma jirutti ta'ee gaafa alagaan dhufee biyya keenya kana cabsu dafanii qaalluu Oromoodhaaf waaqa kadhatu. Sirna gadaa keessatti qaalluutu jira. Qaalluun hojiin isaa waaqa kadhachuudha. Kana fuudhanii daddafanii waan adda addaatti makanii jiru. Amma fakkeenyaaf waa'ee bishooftuu ka'e yoon fakkeenya sii kaase bishooftuu qoriixochan jedhan bara dheeraadhaaf haasa'amaa ture kitaabni asirratti barreeffamee Haayila Sillaaseen achi dhaqee maaloo qala jedhamee maal godha jedhamee maqaan badaa ture. Laali amma waa'een qoriixii bishooftuutii fi amantii waaqeffannaa waan walitti dhufu hin qabu. Haa ta'u malee yeroo waa'ee irreechaa ka'u yeroo waa'ee bishooftuu ka'u alagaa qofa odoo hin ta'in Oromoonuu warroonni hubannaa garaa qaban jiru. Maaliif oduma sirriitti nu hubatin maali qoriixis suni dhuguma Oromoo aadaa isaa keessa amantii isaa keessa jira moo han jedhu odoon gaafatin oluma ka'anii balaaleffannaa fi maqaxureessii tokkotu jira. Kan biraa kan reefu kaafte keessatti ayyaanota fakkeenyaaf inni booranticha faa kaasee boorantichatti amantu ateetee jettu maal jedhee ayyaanota garaa kaasee ture. Mee laali rabbi sitti argisiisu. Oromoon booranticha isaa hin kabaja. Dubartoonni ateetee qabu ayyaana dubartoota mirga ofiitillee kan ittiin tikfatan keessaa tokko. Boorantichi Oromoon waaqa isaa gizee kadhatu yeroo kadhatu boorantichi ayyaana Oromoo keessaa isa tokko isa guddaadha. Waan duratti jedhe sana irra deebi'a. Karaa kamiinuu haa amannu, karaa kamiinuu haa fudhannu, nuti Profeetis haa ta'u paastarii kamirraa hayyaman gaafachuun nurra hin jiru. Ulaagaan nuti ittiin amantii keenya ibsannu ulaagaa amantii biraa ta'uu hin qabu. Innis waan barbaadetti amanuu hin kabajnaa fi nutis waan barbaannetti amannaa amantii keenya akka barbaannetti ibsina. Biyya namni keessa jiru biyya Norwee kanatti namni tokkichi ol ka'ee har'arraa qabee ani amantii mukatti amanu tokko maqaatti moggaafatee ittan buloo jedhe maqaa baafatee
ta'u hin jiru. Biyya sanitti seerri yoo jiraate kunillee seeraa ala akka constitution yookaan heeraa seera Itoophiyaatitti kunillee seeraa ala. Egaa yoo seerri sun hojiirra oola ta'e abbootiin alangaa biyya sanii keessattuu abbootiin alangaa Oromiyaa ka'anii seera cabsiteerta dachee teenya dachee Oromiyaa keessattuu sabbata keessatti deemtee lallabdee nu arrabsita jechuu ni danda'u qaban. Keessattuu OPDO'n gadi bahee yeroo biraa Oromoo fadhaabadhaan jedhan mul'isuu danda'u qaban. Dachee Oromootirra dhaabattee Oromoo mukattillee dhakaattillee yoo amane sirraa hayyaman gaafatu. Kanaaf mana murtii dhiyaatu jechuu ni danda'u qaban. Tole, guddoo galatooma. Mee kana wal qabsiifnee akkuma mee waatti dabaluu asirratti? Tole itti dabala. Asirratti amma waan seexana jedhuu fi waan qorii jedhamu kanatu deddeebi'ee ka'eeyyu. Egaa ani hamman beekutti Oromoon seexana jecha isa jedhu hin jedhulleedha hin qabulleedha. Ani nama seexana arge jedhus hin beeku agarre. Qoriixisni jedhamu kunis immoo egaa seexana akkamii akka ta'e nuti hin beeknu garuu asirratti waa tuquun barbaade waan Haayila Sillaasee waan amma asnaaqan kaase kana. Egaa Haayila Sillaaseen bara aangoo isaa namni ani maalii yuudati jedheetu of waamu guyyaa yoo irreessi arsadiidhaa kun adda galee booda loltuu fidee bakkee sana eegsisee akkuma guyyaa godhame sanatti godhateetu waan godhatee galaa waan jedhamu warri yeroo sana keessumaa loltuu ta'anii odeeffannoo tokko odeessaa turanii baran biyya ture sana keessatti. Egaa Haayila Sillaaseen kar tokkoon waan kana akka hin guddannellee akka hin godhamnellee yerootti dhoowwanis inuma jira. Garuu immoo deebi'anii ofii isaaniitiifis immoo akka ofii itti fayyadamuu tokkottis immoo ni mul'ataa jechuudha. Kanaaf egaa Haayila Sillaaseellee erga aangorraa bu'e dargiin immoo dhufee waan qoriixii kana dargii dhayyuu kan miidiyaatti gadi baase. Bushooftutti Haayila Sillaaseen akkas godhaa ture, nama qalaa ture, maal gochaa ture jedhanii wanni suni hundi haasa'amaa turedha. Egaa asirratti maal jechuun barbaade akka uummanni keenya hubatu wanni ani barbaadu seexana jecha jedhu uummanni Oromootti hin fayyadamuu hin beekulleedha. Qoriixi inni jedhu sunis kaasan waliin deemaa isaanumatu jecha kana fide malee kun jecha Oromoollee miti. Kanuman jechuu barbaade galatooma. Tole guddoo galatooma. Egaa haala kana wal qabsiisee sirriitti qabxii tokko qofa jechuun barbaada. Sirriitti akka jala sararree dabarruuf waan seexana jedhu kana. Kana seexanni jiru kana nuyi warri waaqeffattoota kaanetuma ofii uumne odoon ta'in baadiyyaa Oromoo keessa deemamee qorannoon godhamee maanguddoo durii jecha seexanni jedhu kuni maal jechuudha jedhamee gaafannaan yaa ijoollee nuyi seexanaan jedhu kana eeguma amantiin biraa nutti dhufee wajjin nutti dhufe malee dhageenyes hin beeknu waan isaatis hin beeknu jedhan maanguddoon Oromoo baadiyyaa keessa kan barnoota ammayyaan qabne kan amantii garaan baratin kuni sirriitti akka hubatamuuf jechi seexana jedhu ba'aasaa wajjinuu kan nutti dhufe amantii biraa wajjin mirga qaba amantiin biraa seexanni jira jedhee namoota saasaniin doorsisaa barsiisu mirga qaba amantii waaqeffannaa keessatti garuu seexana kana si godha seexanatu kana sirraan ga'a jedhanii doorsisoon isaas hin jiru seexanni illee uumaa definitionii yookaan filosoofii Oromoo keessa takkuyyuu hin jiru hin uumamne jechuudha Oromoo biratti wanni seexana jedhamu kun kana irra sirriitti deebinee hubachiisuun barbaachisaadha. Kan biraa yeroo biraa walitti deebina yeroo biraa irratti dubbanna waan kana. Okay. Yeroo biraa irratti dubbanna. Mee amma haala amma deemaa jiru kana keessatti keessumaa gaa akkuma isin kaaftanii namni tokko mirga qaba akka dhuunfattis ta'ee gareetti waan barbaadetti amanuu dhagaatti samanii mukatti samanii yeroo baay'ee akka amantiittis ta'ee amantiin biraa waaqeffannaa irratti duuluun jira. Akka sabaattis keessumaa kun ajandaa warra habashootaati akka waliigalaatti maaliif jibbiinsa fi sodaa qabanirraa jennee fudhanna. Haa ta'uti garuu haala amma ta'e kana keessatti waan nama ajaa'ibu deebii Oromoonni bakka hundaayyuu osoo amantiin hin qoodamin
aariitiidhaanii daddafanii akkuma siituubeen sun maxxanse karaa adda addaatiin barreeffamaan, viidiyoo waraabuudhaan, bilbilaan aarii isaanii itti himuu fi karaa hedduun immoo namoonni nama kanatti illee bilbilanii karaa isa qunnamuu danda'anii amma waan hedduu jedhanitti ga'ame. Maal sitti agarsiisa kuni Oromoonni otoo amantii akka amantiitti waaqeffataadha yoo jenne wanti guddaan wanti calaqqeen tokkummaadhaan jaalalli Oromummaa suni haala kanaan yeroo ibsamu yeroo waaqeffattoota malee warri amantii bira ol dhufan Oromoonni wal faana dhaabbatanii eenyummaa keenya maalummaa keenya jedhanii duulanii akka waaqeffattootattis ta'e akka immoo waayyuu waaqeffattootatti akka immoo hayyuu aadaatti maal jettu namni tokko jalqabaa isin keessaa. Asirratti akkan allaalutti tokkoffaa yeroo jijjiirameera. Ani namni waan hubatee hin jira natti fakkaatu tokko malee kun akkati tokko gaduma ba'a malee. Inniti keessattuu sadaasa 12 bara 2015 as Oromoo tuquu jechuun ibiddaan taphachuu jechuu namuu argeera. Oromoon akkam akka waa'een Oromoo ka'e akka ribuu walitti butamee utaalu jijjiirama dhuferraa. Tokko waa'ee waaqeffataa arrabsuu har'a hin jalqabamne bara durii amantiin garaagaraa dhufe martuu waaqeffannaa abaareet amantii ofii ijaarrata. Haa ta'uuti yeroo ammaa kana garuu Oromoon daangaa amantii ofii irra darbee eenyummaa ofii akka socho'u wayillee godhu abdii horatee ka'ee jira. Kanaaf Oromoon dhugaadhaan nama boonsaa waaqeffannaa akka amantii warra waaqeffattootaa qofa odoo hin ta'in eenyummaa keenya jedhanii Facebook irratti barreessaa jiru. Ani waaqeffataa amantii kiyyaa miti amantii biraan qaba. Garuu waaqeffataa arrabsuu jechuun anallee arrabsuudha. Identity yookaan eenyummaa Oromoo isa ganamaa odoonu amantii biraa kanaan fudhatin dura warri akaakileen keenya baabileen keenya kan itti bulaa ture jedhanii ibsaa jiru. Karaa biraatiin namoonni kanaa ibsanii dhaabbileen amantii keessattuu Oromoo ta'anii warri amantii namni kun Suraafeel Damissee kun maqaadhaati keessallee jiran akka dhaaba amantiitittuu balaaleffachuu qaban gabbaanii jedhullee immoo amanna. Maaliif kuni waa'ee amantii odoo ta'in personal hatred yookaan jibba dhuunfaa Oromoo irraa qabanii fi eenyummaa Oromoo tuquudha malee amantii lallabuu miti. Namni amantii lallabu tokko amantii biraatiif illee kabajaa qabaata. Amantii kan keessattuu amantii Oromaa cabsii, diigii, xiqqeessii kee jabeeffadhu an jedhu hin jiru. Yoo jiraatellee pirinsipilii addunyaa kanarratti fudhataman qabu jechuudha. Inni lammataa irreechatu qabe. Irreecha waaqeffataa kan Islaamaa kan Kiristaanaa odoo hin ta'in kan Oromoo hundaati. Yoo irreechi tuqame dhiiga Oromootitti tuqame jechuudha. Oromoon eenyummaa isaa bara kanatti keessattuu nu dafnee ibsa wanni baafneef namoonni dhuunfaadhaan nu tarkaaffii fudhatan nama kanarrattuu kan jedhu yaannetti. Jechuun daddafnee ibsaan baafneef namoota iyyuu tasgabbeessuuf namoonni baay'een nu quunnamanii ibsan baasinaa dhiifamas gaafadhu hin jedhinaa tarkaaffii fudhachuu malee kan jedhu iyyuu jiru. Kanaafuu waa'een amantii baay'ee sensitiif yookaan baay'ee waan nama kakaasu of eeggannoo cimaa godhuu qabu. Nu amantii Ormaatiif Oromoon kabajaa jaalala guddaa qaba. Jaalalaaf kabajaa keessa darbee qeessaa keessa deemanii haga arrabsuu ga'anii kan ammoo karaa biraatiin seerri gadaa nu itti bullu lugnummaan barsiisa. Seerri gadaa qe'ee kee tiksi, maqaa kee tiksi, seenaa kee tiksi, dhaga kee tiksi, malkaa kee tiksi, gaara kee tiksi, biyya tiksi. Tiksi immoo dhala keetitti kenni jedha. Malee taa'ii ciisii boroo kee keessa qaallittiif sabbata keessa deemaa bushooftuu keessan bashannanaa bishaan kee dhugaa mul'uc godhanii si arrabsanii hin jedhu. Waaqeffataas ta'ee gadaan lugnummaan barsiisu, jaalala hin barsiisa, kabajaa hin barsiisa. Yoo deemtee loltee diina boojitee iyyuu lammii keetitti moggaasii galchii jiraachisi malee garbicha gootee hin ajajiin ittiin taphatin jedha seerri gadaa. Haa ta'u malee yoo dhufee inni si rukutu si arrabsullee immoo callisin jedha. Tole, gaariidha kuni waan qabxii barnoota biraa keessatti ilaalla. Asitti itti dabalaa waan dabaltanii. waa itti dabaluu barbaade. Tole.
amma waan amma ta'e kanarratti haalli Oromoota maal akka ta'e obbo Asnaaqaan bal'inaan ibsee jira. Ani immoo mammaaksa tokkoon jechuu barbaade. Mammaaksi suni maal jedhaa? Wishee hoggaa jedhanii harreen biyya jirturraa gurra dhaabdii jedhu. Egaa maalifiin koodii ishiiti wishee jechuun akka ishiin jedhan beektii jechuudha. Fageenyi illee ishiin daangessine biyya jirturraa gurra dhaabdii jedhan. Egaa akkuma sana amma Oromoon amantii kam keessayyuu haa jiraatu kan immoo kunoo qabatamaan sooshaal miidiyaa irraa namni hin dhaggeeffanne hin jiru yeroo ammaa kana argaa jirraa jechuudha. Warri amantii kiristaanaa illee gadi ba'anii akkamitti wanni kun dogoggora ta'uu fi namni akkas jedhe kun akka balaaleffatamuu qabu akka balaaleffatan ifatti mul'isaa jiru jechuudha. Kanaaf egaa kuni hagam keessumaa irreessi kuni hagam Oromoo akka walitti hidhe ni mul'isaa jechuudha. Kana yeroon jedhu Oromoon akkuma amma Asnaaqaan jedhe wanni hunduu sirna gadaa jalatti waanii ta'uuf amantii biraa haga fedheeyyuu haa fudhatu malee Oromoon eenyummaa isaa sana ni argaa jechuudha. Kanammoo kunoo qabatamaan yeroo ammaa kana mul'isaa jira. Kanaaf ammallee wanti kuni akkuma amma Asnaaqaan jedhe ibsi kunillee wanti hatattamaan bahee fi sanumaa akka koree irratti waan irratti dubbanneef sana irra deebi'uu hin barbaadu. Kanaaf wanni kun ammallee biyya keessatti reakshinii akkamii akka fidu hin beekamu. Jarri yoo akkasittiin kan itti fufan ta'e waan hamaarrallee ga'uu ni danda'amaa jechuudha. Kanaaf akkuma wal bira dhaabbatan kanatti wanna kana reaakti gochuudhaan falmuudhaan bakka jiranitti kabachiifachuu waan eenyummaa ofii tiksu hunda gochuu qabu yaada jedhuun itti dabaluu barbaade. Tole guddoo galatoomaa mee jidduutti teeknishaan keenya gadaa hundee jeekkarsa tokkoon sin dhageessisan jedha boqonnaa fudhannee itti deebina. Gadaan irra nu kaa'a. Se pasa Wacaa fi daawwachaa jirtan caffee tumaashoodha.
Egaa sagantaa keenya gara itti fufaa jirra. Daawwattoonni keenya kan faana buutan ammas abdii qabaachatti keessumoonni keenya gaafiin itti aanu mee gara fuulduraaf wanti akkasii kuni kanneen kana fakkaatan akka deebi'ee hin kaane gaheen Oromoodhaa akka waliigalaatti maali? Gaheen abbootii amantii kanneen biroo keessa jiranii hoo amantii biraa keessa kan jiran jechuudha. Maaliifi har'a hundumti keenya wanti irratti waliigallu Oromoon amantii sadii keessa jira. Amantii isaa kanammoo walii kabajuu, walii jaalachuu, walii dinqisiifachuun dirqama. Amantiin Oromoon qabatee jiru kaanis kiyyas immoo kan saate jechuudha. Kanaaf wanti akkasii kunni amantii irratti akka hin kakaaneef abbootiin amantii akka Oromoonnis akka beektotaattis maaltu godhamuu qabatanii yaaddu isin dhaamsi keessatti kanarratti maaltu wayya? Asirratti wanni ta'uu qabu ammallee ummatuma Oromoo fi warra